Seenaa ulaa galaanaa biyya keenya Itoophiyaa yoo kan laallu ta'e Eertiraan bara 1993 Itoophiyaa irraa egaa fottoqxee booda seenaa ulaa galaanaa karaa Asabii fi Mitsowaatiin fayyadamtu dhabdee jirti. Kun ammoo seenaa keessatti karaa guutuu ta'een, karaa dippiloomaasii ta'een, karaa seera qabeessa ta'een kan dhabdee miti jechuudha. Yeroo sana sirna yeroo sana jiruutiin dhiibbaa adda addaatiin bara 1993 sana booda kan dhabdeedha. Kaleessa miidiyaa irratti mana mareetiif muummichi ministeeraa ibsaatu bahuu isiitii immoo akkamitti baatee maaliin baatee ulaagaalee kamiin baatee waan jedhu still even uummanni hin beeku, illiitiin hin beeku, dhabne maqofaa malee maaliin dhabne sababa maaliin dhabne waan jedhu diteelii isaa wanni beekamu hin jiru. So ulaa galaanaa dhabuun garuu biyyaa fi baay'ee waan ulfaataadha. Qabaachuu qabna waan nu barbaachisu. Kun national interest kenna yookiin fedhii biyyaalessaa biyyi takka fedhii biyyaalessaa qabdi. Fedhii biyyaalessaa isii kan ulaan miinsin ittiin ati kabachiifattu keessaa tokko ulaa galaanaati. Akkaataan nuti ulaa galaanaatti dhabne leegaal beezisii hin qabu, bu'uura seeraan qabu. Cubbuudhaan biyyi uummata guddaa qabdu kun biyyi guddoon gaanfa Afrikaatti argamtu kun ulaa galaanaa kan dhabde jechuudha. Amma immootu biyyoota ulaa galaanaa hin qabne addunyaarraa biyyoota ulaa galaanaa hin qabne keessaa kan hanga Itoophiyaa baay'inni uummataa qabu hin jiru. Baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 120-130 uummata ta'uu qabannee biyyi ulaa galaanaa hin qabne biyyi itti dhufamee siin teettu biyya keenya qofa jechuudha. Biyyoonni kun biyyoota uummata baay'ina uummataa nu gadi qabani. Kun immootu biyyattii dhiibbaa adda addaatiif saaxileera. Tokko ulaa galaanaa dhabuu kenna miidhaa diinagdee fideera. Maaliif kiraayii wadabaatiif maallaqa guddaa kafalla, doolaara guddaa kafalla. Maallaqa nuti achitti baaftuun odoo as deebi'ee gama biyya keessaatti odoo kan dhaggalu taate investimantiidhaan bu'uuraalee misoomaa hedduu jechuu danda'a, investimentii fiduu danda'a, carraa hojii hedduu uumuu danda'a dargaggootaaf. Gaafii misoomaa biyya keenya kaaftuuf waa wayii bu'aa guddaa nuuf buusaa jechuudha. Miidhaan guddaan inni qabu tokkoffaa biyyi tokko uummata baay'ina miiliyoona 140 sanaa ol biyyi qabdu landlocked yookaan ammootu biyya ulaa galaanaa hin qabne taatee argamtee jirti. Kun ammootu uummata irratti miidhaa gurguddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaa diinagdeetiin yoo kaasne akkaataa barbaachisuun biyya alaatii meeshaan seensisuu hin danda'amu. Meeshaalee yookaan oomishaalee biyya keessatti oomishan gara biyya alaa erguun karaa barbaachisaa ta'een vooliyuumii barbaachisaa ta'een hamma erguu barbaadamu akkaataa itti erguu barbaadamu biyya itti erguu barbaadamu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Biyyi hagana gahu kuni itti daangeffamee jira jechuudha. Hidhamee jira jechuudha karaa diinagdeetiin. Namni ulaa galaanaa hin qabne akka nama mana hidhaa keessa jiruuti. Sababni isaa socho'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mirga gara diinagdeetiin qabdu sochoosuu hin dandeettu. Ulaa galaanaa sababa dhabdeef ammootu kiraa biyyoota ulaa galaanaa qabduuf kaffaltu ammoo diinagdeen isaa birrii doolaara miiliyoonaan waan lakkaa'amuuf kun ammoo biyya irratti investimentii irratti sochii diinagdee biyya irratti hojii dhabdoota biyya keessaatiif hojii uumuu irratti investimentii biyya keessaa sochoosuu irratti tajaajila hawaasummaatii fi tajaajila mootummaan uummataaf kennu irratti dhiibbaa gurguddaa qaba jechuudha. Biyyi takka biyyoota biraa wajjin yeroo hunda hariiroo uumti. Biyyoota ollaa wajjin, biyyoota biroota wajjin hariiroo uumti.
hariiroo kana uumtu irra guddaa biyyoota san fayyaduu fi miti of fayyaduu fi waati kool naashinaal intarest isa jennu kana kanaaf hariiroo uumti. So amma nuti ulaa galaanaa nu barbaachisaa yoo jennu biyya kaawwan miidhuu fi miti. Biyya biraa miidhuuf, biyya biraa dararuuf, biyya biraa weerara baluuf otoo hin taane Itoophiyaan biyya guddoodha. Istiraatejikaalii biyya baay'ee barbaachistu. Uummata miliyoona 130tti siqu qabdi. Riisoorsii qabdi, lafti isii humnaa ol bal'aadha. So riisoorsii kana mobilaayizi gochuu istiraatejikaalii biyya baay'ee barbaadamtuudha. In the Horn of Africa. Super powers warri jedhaman biyyoonni alaa kunniin baay'ee nu barbaadu, nuti isaan barbaadna. So kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisaadha. Diinagdeef nu barbaachisa, siyaasaaf nu barbaachisa. We need for everything. Kanaaf deebinee riigoon gochuu qabna, sakkuu gochuu qabna. Kana godhachuuf immoo eeyyama nama kamiituu nu barbaachisu. Kana yoo goonu immoo humnaan hin goonu, humnaa miti. Uummanni tokko jiraachuudhaaf, diinagdee isaa fooyyeffachuudhaaf, daldala addunyaa keessatti hirmaachuudhaaf, meeshaalee biyya keessatti oomishee biyya biraatti gurgurachuudhaaf, meeshaalee hin qabne, meeshaalee dheedhiis, meeshaalee dhumataas biyya biraatti fiduudhaan kan qabu ammoo biyya biraatti erguuf karaan isa barbaachisa jechuudha. Karaan itti bahan, balballi itti bahan isa barbaachisa. Namni balballi hin qabne gara itti bahu hin qabu. Kara bahuun illee hin qabu. Namni balballi itti cufame fakkeenyaaf namni tokko balballi yoo kan itti cufamu ta'e gara bahuun carraa biraa hin qabu jechuudha. Kanaaf it's not a politics. Siyaasaa miti kuni biyyi tokko uummanni tokko jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa kan murteessuudha. Diinagdeen biyya tokko guddachuu kan danda'u fakkeenyaaf biyyoota wanni ilaaluu hin dandeenya biyyoota ulaa galaanaa qaban. Biyyi tokko ulaa galaanaa dhabuu isiitiif qofa parsantii 25 diinagdee isii dhabdi jechuudha. This is natural. Akkanumatti osoo diinagdee isii keessaa parsantii 25 ulaa galaanaa waan hin qabne qofaaf dhabuu jechuun parsantiin 25 kun investimentii gurguddaa geggeessuu danda'a waan ta'eef dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Gama siyaasaatii fi dippiloomaasiitiin dhiibbaa nurratti uumeera ulaa galaanaa dhabuun keenya. Maaliif biyyoonni ulaa galaanaa qaban akka barbaadanitti nurratti booruu danda'u. Yeroo barbaadan kiraa wadaba isaanii nutti ol dabaluu danda'u yookiin dhimma biraa nutti qabachuu danda'u. Kadhataan gaarii nyaatu jedha Oromoon. Nuti isaan barbaanna waan ta'eef ulaa galaanaatti isaan barbaanna waan ta'eef fedhii isaanii nurratti fudhachuu danda'u isaan. Nurratti fudhachuu danda'u maaliif nu quuxessu jechuudha. Kan biraa mootu dhimma ulaa galaanaatti wal qabate wanta ekspoort gootu fi impoort gootu illee daataan isaa hin beekamaa jechuudha gama qaama biraatiin. Dhiibbaa gama hundaa nurratti fideera. Kun ammootu gaaffii yeroo isaa eeggateedha amma kan ka'aa jiru. Gaaffii muummichi ministeeraa kaasan gaaffii yeroo isaa eeggateedha. Gaaffii uummata Itoophiyaati. Gaaffii jenereeshinii har'aati. Jenereeshiniin kaleessaa Adawarratti mo'ateet injifannoo galmeessee seenaa galmeesseera. Akka biyyi kun warra faranjiitiin koloneeffamne jechuudha. Seenaa abboonni keenya dalaganii dhufan san dhaloonni ammaa haaromsuudha. Waan dippiloomaatiik bargaining powerii keenya fayyadamnee ulaa galaanaa argachuun nuufi it is not an optional waan optionii nu barbaachisu miti mandaata waan dirqama qabaachuu qabnaa jedha. Ulaa galaanaa dhabuun kun miidhaa diinagdee guddaa fideera. Ati akkuma beekamu biyyi takka kophaan jiraattu biyyaan wajji jiraattu. Riisoorsii alaa yoo galchituuf gara alaa yoo ergitu baasii guddaaf saaxilooftee baasiin kun investimentii piroojeektiiwwan biraa nu dalaguu danda'a ture. Wanni achirratti inkar nu goonu warri achirratti sababa saniif nu baasnu. So diinagdeedhaan dhiibbaa guddaa nutti fideera.
biyya laandi lookil taate biyya ulaa galaanaa hin qabne ijoollee keenya dhaalchisuu hin qabnu. Kun immoo waan nuti boruuf jennee odoo hin taane waan argatamuu qabudha. Gaaffii muummichi ministeeraa kaasan gaaffii yeroo isaa eeggate. Kan immoo karaalee adda addaatiin galmaan ga'uun ni danda'ama jedhee yaadan. Tokko karaa dippiloomaasiitiin give and take. Biyyoota ulaa galaanaa qabaniif waa wayii sheer goonee isaanii ulaa galaanaa fudhannee waliin fayyadamuudhaan waliin misoomuudhaan waliin guddachuudhaan argachuu ni dandeenya. Gama seeraatiinis keessaa buufata galaanaa asabii kun qabatee kallattii seeraatiinis itti deemneetiin wanta nu barbaachisu argachuu ni dandeenya. Akkasumas filannoo biraas fayyadamuu qabna. Opshiniidhaan jiran hunda laalleetiin kan dhabne yoo ta'e wanta ta'e hundaan homma qaltee qalii tiruun naa galii jedhan. Homma barbaachise aarsaa barbaachisu kafallee gama dippiloomaasii gama seeraatiin gama biraatiinis kafallee ulaa galaanaa kana harkatti galfachuu qabna. Maaliif baay'een uummata keenyaa dabalaa deemaa, diinagdeen keenyas dabalaa deemaa. Kana keessatti immoo dhiibbaa ulaa galaanaa dhabuu keenyaan jenereeshinii ammaa keessa jiru kana ijoollee keenya dhaalchisuu hin qabnu. Rakkoo kana ijoollee keenya dhaalchisuu hin qabnu. Rakkoo kana furreetiin biyya ulaa galaanaa qabdu biyya diinagdeedhaan guddatte, biyya siyaasaadhaan tokko gabboofte, biyya akka Afrikaatti dhiibbaa uumuu dandeettu, biyya akka addunyaatti dhageettii qabdu dhaloota keenyaaf jenereeshinii dhufuuf gumaachuu qabna jedhee yaada. Gaaffii ulaa galaanaa gaaffii opshiniitii miti dhugaadha. Dhimma opshiniif dhiyeessinuu dandeenyu miti. Dhimma dirqamatti nu barbaachisu. It is our survival strategy in the future. Har'a qofaafi miti about the future. Fuuldura keenyaafuu waan dirqama jireenya biyya keenyaatiif nu barbaachisu. Biyya taatee itti fufuuf. It is all about national security and interest by the way. Biyyummaa keenyaa itti fufsiisuu nu dandeenyu tokko ulaa galaanaa san qabaani. Uummanni uummata bal'aadha si jedheera. Dinagdeen isaa baay'ee guddataa jira. Dinagdee isaa guddataa jiru kana gabaa alaatiif dhiyeessuu danda'uu qaba. Gabaa alaatiif dhiyeessuuf immoo yeroo mara poortii gandaa kireeffatee dhiyeessuu danda'uun kostii baay'ee isa gaafata. Kun waan baay'ee jajjabeeffamu waan irratti illee wannumoo falmasiisuu miti baay'ee. Opponent groupii or paartii mormitootaa taate qaama biraa taate kuni gaaffii dhaabaa miti. Kuni gaaffii mootummaa otoo hin taane gaaffii the whole Ethiopians uummatoota Itoophiyaa hunda gaaffii ta'uu qabu. Because fedhii nama tokkoo otoo hin taane faayidaa waloo isa national interest amma reefsiin jedhe san waan ta'eef national interestiin immoo it is non-negotiable interest by the way. Diriddiriif hin dhiyaatu waan negotiationiif dhiyeessinu miti. Nu barbaachisaa waan nu barbaachisu. Gaaffiin kun implikeeshinii biraan qaba. Gaaffii uummata Itoophiyaati. Gaaffii jenereeshinii ammaati. Gaaffii aarsaa abboonni keenya kaleessa kafalanii biyya kana yorkaan ga'an isitti fufsiisuu dhabuuti. Gaaffii jiraachuu dhabuuti. Kun implikeeshinii biraan qabaatu. Ulaa galaana kan argatu biyyi keenya qaama tokko miti. Ijoollee keenyatu itti fayyadaman itti fayyadamu. Jenereeshinii dhufu itti fayyadamu. Biyya itti fayyadamu Itoophiyaatti itti fayyadamu. Qaamni kamiyyuu yoo biyyi kun guddatte waliin guddata. Yoo biyyi kun jiraatte waliin jiraata. Malee gaaffii ulaa galaanaa dhimma biraatiif jenneetiin gara biraatti hiikuun hin barbaachisu. Gaaffii uummata Itoophiyaati. Gaaffii jiraachuu dhabuuti. Biyyi uummata miliyoona 120 qabdu itti cufameetiin ukkaanfamtee jiraachuu qabdu. Dhiibbaa adda addaatiin nu saaxila waan ta'eef dhiibbaa diinagdee siyaasaa dippiloomaasiitiif nu saaxilaas jira. Guddina diinagdee keenyaallee qancarsa. Dhimma ulaa galaanaa dhabuun kun. Tokko lammaffaa seenaa duraan abboonni keenya biyya kana biyya koloneeffatanii biyya tokkummaa isii eeggattee birmadummaa isii eeggattee isaan biyya akkasii san nu dhaalchisanii kun mootuu biyya ulaa galaanaa hin qabne ijoollee keenya dhaalchisuu hin qabnu. Gama dogongoraatiin gama shiraatiin harkaa ba'eera amma deebisnee gama seeraatiin haa ta'uu gama dippiloomaasiitiin gama barbaachisaa hundaanuu harkatti galfachuu qabna. Kun gaaffii uummata Itoophiyaa gaaffii ijoollee keenyaati. Jenereeshiniin dhufu boruu nu gaafatu. Ijoolleen keenya boruu nu gaafatu. Biyyi keenya akkamitti ulaa galaanaa dhabdee isin yeroo keessatti maal gootanii biyyi keenya ulaa galaanaa akka argattuuf
jedhee gaafii biroo dhaloonni dhufuutti kaasuuf deebii ta'a jechuudha kun.